السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو وردفتك يا جالة موفي كبجم وكم جرتم فيا كيسني على من لسانم كيسن نجاشين جرتا وروني بيالا جرتني سوروني بيا كيس جرتني سودي كيسن وكم جرتني تي لجيني كيسنا كابو أكيد ميدا لجنا كيانا كيسين جرت نبرة بريد الحمد لله اسم درس بريد كتير أبدين كابو وردفتك يا إيه أنسون اسم الرابرة سنجرا إفهم وكتير سنجرتا هذا كله سنجرا بيتين وردفتك كان أفكار ما فيديو كانت تناولين تقول لايك شير يقولون Ega video agar sini sudah satu like berawat sini rata tunjuru, wadah kenjuru untuk sini rata jadi. Anaf ega harga turtin kesan naulina tahu awan tak kuno bakal juru kan ani betani kanafu aset wan tak kolin kalau jenta kanaf harga rumah naulin turu hinda gatina akas mis like gochu hinda gatina. Kau ani kerja luar video like gochu hinda gatamu bekat mau ya like gotan wan YouTube beri nak nusin pakai tu masan. Bar like yo gota video masan tu dafi akalan namu YouTube intai samale wan berang kau je cuda like namni ke nabar to ko je cuda video mato ko lala me wan YouTube malla kana maka falit fakata YouTube inta cuda so video kumata wajjatte video su yo lala mi no masin ka falit cuda garu yo wajjatte video ke mana kuma kudani mana kuma kudashani mana kuma witi silala me jansi ka falit yo mana kuma witi lala mi dipeshan lepata kuma takuma lama jadi jauh dulu sosin kata ni itu aja cuy. Karena memang rakyat nak awal like gotani wakil si kesan senjata apa yang mau beri kesan mah di like bawa orang yang di kesan pun tak aku sosin itu like bawa sosin itu tu aku takkan kau terus gari kawat dah sosin itu dia suka latih manggar itu dia na polma dojanna agar rumah tu kota. Egaa hordoftoota kiyya kun warraan tana maashaallah walitti dachaanee jira. Daqiiqaa isinirraa gabaabsuuf jecha kun waan na barbaachisu hunda asitti qopheeffadheetiin jira. Mummuree kaan quncisee maashaallah dinnichallee kaarotii shunkurtii hundi isaatu haala kanaan qopheesse. Garummootu shunkurtii walumaan cirraka jedhu hin cirre yookaan hin daanne jechuudha. Harkumaan ciruu barbaadeeti daakus danda'a garuu harkumaan cira. Egaa isin maal gochuu qabdarreen haga dhumaatti na waliin turtanii viidiyoo kana immoo isinitti laayikii gochuu qabdan jechuudha. Sheerillee itti aansaa yaada keessanillee barreessa. Kunoo lixii kiyyallee qal'iseetiin jira. Lixii diqqoo jechuudha. Biddeena diqqoo tolcha maaliif adaamaan yoo ani bada misirrillee sitti qophaa'eetiin jira. Egaas booda egaa kallattiimaan gara shunkurtii ciruutti deemna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo akkanaa kan isinirraa godhee jira. Dhugaa dubbachuuf yeesoo naa tolee kanatti yeroo baay'ee isin hojjedhanillee baay'ee natti tola. Bizi mata urraa imalee wanbiraati miti inshallah yeroo takka isiniif hojjedha jechuudha. Gizee ofii kiyya hojjedhu waraabee isinitti agarsiisa gadhumaatti na waliin tura. Egaa gizee viidiyoo akkana hojjetan namni baay'ee namni hin beeku jechuu osoo hin taane akka ittiin bohaartaniif akka biyya yaadattaniif malee namni kamuu mana ofiitti haga beekuni dalagata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun beekumsa dhabuu fi beekumsa qabaachuu osoo hin taane bakka akkasiin ittiin bohaartan akkasumallee warri biyya namaa jirtan biyya keenya keessa dagatanii jirtan waan ta'eef sanuma sanuuf wal bohaarsuuf malee waan biraatiif miti. Maashaallah ala kanaan shunkurtii kiyya ciradheetiin jira haga daqiiqaan isinitti akka hin dheeranne jechaaf akkanatti ariifachiisaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa. Akka hubattan abdiin qabaa egaa kanatti shunkurtii kiyya ciradhee jedheen booda bakka sadiitti qooda jechuudha. Ittoo diimaa hojjetu yookaan xiqqoo ni baay'isa. Ittoo kana yeroo sadiif akka ta'utti fakkeenyaaf amma laaqana irbaata akkasumas bariisallee laaqana ganaa gootti saniif baay'isee as biraan immoo eelentii ho'itee jirti. Eelee elektiriikaa namoonni fayyadamtan gizee baay'ee gizee riddan daarii sana sirriitti riddanii maasashaarraan balleessina. Bakki qilleensa diqqooma qilleensi osoo inni ni balleessi jechuudha biddeena. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni tokko bar simboo sila maaliif hin qulqulleessine eelee jechuun keessa waan hin oolle garuu sababa qaba jechuu barbaadeeti. Akkasumallee wanti asitti immoo eelee gizee tolchitan maazoraa sibiilaatiin hin tolchina yeroo baay'ee maazoraa laastikiitiin ta'uu qaba yookaan immoo akka maazoraa takkiin hin jirtu akka taa'adhatuun amma akka morquraatiin fayyadamu taa'adhatuun tabiraatiyyuu garuu walumaa galatti ka laastikii fayyadamaa isin jechuu barbaada. As biratti distii irra kaadhee distiin ho'iteen booda zayitii akkuma yeroo kamuu itti godhachuu jalqaba baay'ee mi'a akkanatti zayitiin danfiteen booda shunkurtii kiyya ka diimaa sanii ka godhuu duuka baay'ee san itti naqadha jechuudha. Egas booda mootu ka cinaan fakkeenyaaf istoofii gara isaanuu kana hin lokkoosne garanaa kana qofa jechuudha. Namoonni istoofii kana naa biteettanii kaatanii odeeffannoo isaa yeroo baay'ee nagaa fatan tanaan durallee yeroo baay'ee hojjedhe istoofii kana takka lokkoostan jechuudha. Hir'isuu fi dabaluu hin dandeettan humna humna sirriitti qaba garuu dabaluu fi hir'isuu hin dandeettanii maashaallah biddeena irraa baasee raqaan itti godhe kunoo kana fakkaata biddeena xaafii diimaati jechuudha. Kanaaf warri istoofii kana nagaa fatan istoofiin kun baay'ee takka nanaaf barakatee jira akkuma gizee kamuu isiniin jedhu garuu mootu istoofiin sanyii kana hir'isuu fi dabaluu hin dandeettu. Takka lokkostaana lokkosti haayilii sirrii qaba. Akkasumas immoo hir'isuu hin dandeettu jechuudha. Bakka yookaan dhaamsuudha yookaan biriteettiin ijaan hojjetudha jechuudha.
akka namatti gisee biddeen tolchuu isa hojii ol bira bakka sirriitti yoo ni yadhee eege malee onni ta'a jechuudha. Haayilee sirrii qaba garuu eelee yoo itti baname dhiqqoo haayiliin gara eelee kanallee waan qoodamuuf homaan jedhu jechuudha. Yeroo baay'een gisee biddeen tolchuu cinallee waa hojjedha. Haa ta'uuti istoofii gara olaanuu kan amma lokkosni maaliif eelee lokkosee jira. Eelee biraan istoofii lamoo lokkose qoxaariin ni dhaamsa jechuudha. Uumasan automaatikii dhaamsa qoxaariin ka adda yoo wanni tokko uumame adda isaatitti dhaamsu jechuudha. Giraawundii ka giraawundii ni jira. Kanaaf haayilii isaa dhiqqoo achi siqee lokkosatti aansee egaa barbaree shunkurtiif zaytiin sirrii bilchaateen booda barbaree itti godhee jira. Misira waan ta'eef dhiqqoo haga takka ganaagaa jedhee yaadu takka itti godhee garuu nuti gizee maraa misira gizee goonu sirriitti akka jarri gootan ittiin goonu maaliif barbaree namni ijoolleen baay'ee hin jaalattu waan ta'eef namni kennallee barbaree baay'ee hin jaalatu. Haa ta'uuti an sirriitti itti godhee jira homaan jedhu garmalillee sirriitti ittiin goone kunoo kana fakkaata. Misirri amala isaa keessatti zayitiif barbareellee baay'ee takka xuuxata dhumarra adii ta'a jechuudha yoo akkanattillee itti godhani. Biddeeni maashaallah kutadhaa biddeena kana biddeena ho'aa waan isin ajaa'ibu biddeena kana ganama itti darbe dhiqqooyi harcee ganaa lama itti darbee amma godhe jechuudha. Biddeen alaabitu yeroo ammaa kana harkuma waan biraa nyaatudha. Kanallee lokkosee jira amma biddeeni kii gara xumuraa geessu waan ka'eef kanallee itti godhaa zayitii. Asiin immoo kun qulleetiin bilchaatutti jira maashaallah. Egaa inni akkanatti sirriitti bilchaateen booda timaatima itti godhanna jechuudha. Amma bilchaatutti jira akkuma argaa jirtan kana amma timaatima keenya sootti godhannillee gahaadha. Haala kanaan sirriitti bilchaatuu qaba. Dura timaatima yoo dursatti gootan barbareen dafee kan nama gubu sun keessaan badu jechuudha. Eega shunkurtiif zayitiin bilchaateen booda barbareetti godhadhee barbareetti eega sirriitti bilchaateen booda timaatima itti galfadha. Asitti immoo zayitiin naqee ture. Zayitiin suni sirriitti agadan fuudhee gwallichaa waan ta'eef kunuu itti godha. Asitti dinnichaaf kaarotii dalagaa jechuudha. Maashaallah allichaan baay'ee takkaan daa'imman isiniif feete waan ta'eef dirqama ni godhaan gisee baay'ee cinaan jechuudha. Kanaafuu asitti immoo eeleen tiyyaallee gara dhumaa lixii gabaabseera waan ta'eef istoofii lammaffaa san lokkose liqqoomatu naaf amma kanaaf hin dhaamsa. Kanaaf warri eelee ifaatitti dalagdan tokkoffaa safeediin ittiin baafattan sun haphii ta'uu qabdi guddaa sana osoo hin taane itti aansee mootu akka yaada kiyyaatti manqorqoraa ittiin gootan tana laastikii godhatuu qabdan jechuudha. Laastikiin akka mazooraa tokkollee ni jira isallee barbaaddan sibiila baay'een fedhu. Yeroo takka sibiila wajjin oolun hin jedhu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa abiddeen inni furdisee ni beeka. Xaafiin diimaan kun yoo sirriitti lixii isaa qallistan hin bareeduudha man qabu. Sanumaaf beekaa tumanii maashaallah baay'ee takka bareeda. Haala kanaan goonee gaalaa kana bareedaa waliin kan nyaannu ta'a. Isin hanga dhumaatti na waliin tura laayik shir gochuu hin dagatina. Viidiyoo akkanaa kana takka eega jalqabe jidduun isinii gadhiisa maashaallah. As biratti shunkurtiin kee eega bilchaateen booda irdii itti godha. Irdii fal'aanaa sukkaaraa takka itti godhee jira kun akkuma argaa jirtan san booda baay'ee walirra tursuun nurraan eegamu. Kaarotii qopheeffadhe kana itti godha jechuudha. Kaarotiin faqafannee bifa kanaan barbaade akkanatti kaarotii kiyyatti godhadha. Ganaa goota akka duruu qopheessee jira. Saniin booda kaarotiin dhiqqoo diqishuma eegatu hin booda dinnichaa kennatti naqannaa hallichaan akkasuma nama dirquu nama hin cinqu waan ta'eef as biratti immoo qulleetii yookaan makaan keenya bilchaatee jira. Timaatima kiyya itti galfadha. Timaatima dura faqaffaqee lafaa qaba. Kanatti illee dhiqqoon godha garuu hallichaan akkasuma barbaachisu ta'e irraaftee beekaatuma dhiqqoo asitti godha. Suugoo isaa barbaada waan ta'eef suugoon isaa gadi jiidhuu qaba dinnicha. Kanaaf isin jedha hordoftoota kiyyaa laayikii gochuu hin dagatina. Warroon immoo viidiyoo nyaataan hojjedhu viidiyoo garaagaraa jettan kun inshallah isiniif hojjedha. Qulleetiin kun bilchaateera waan ta'eef misira dhiqadhee qopheessee lafaa qabu itti naqadha jechuudha. Eega kana godheen booda keessatti haftullee bishaattonni godhee itti naqaa. Eegas booda osoo bishaan itti naqiin kanaan sirriitti sukkuumamuu qaba. Sirriitti eegni sukkuumamee bishaan kana gadi xuuxateen booda haga nu ga'utu akka bishaan ho'aatti hanna. Cinaa kanatti immoo isa kana dinnichaa kiyya itti naqara jechuudha amma. Kun haala argitan kana dinnichaa ijoolleen ni feete waan ta'eef baay'iseera ni beeka. Hallichaan buluu hin danda'u misira kana garuu firiijii keessa kaa'adha jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana gadi xuuxatutti jira bishaan dura misira hojiitti godhe san. Kana sirriitti sukkuumneen booda bishaan ho'aa haga nu ga'u amma itti naqanna jechuudha. Dura garuu bishaan itti naqnee amma bishaan ho'aa kiyya haga na ga'u takka itti qicadhee waliin dha'ee saniin booda xiqqoo ture suuqitti itti godhadha yookaan ashaboo itti godhadha haaluma salphaa ta'een. Gizee matakkatti waa sadii dalagee isinitti agarsiisuudha hordoftoota kee kunoo biddeena kee maashaallah tabaarakallaa haala kanaan godhe geesseetiin jira. Eega biddeena keenya geessineen booda ittoo keenya geessinee laaqana walumaan kan nyaannu ta'a. Warri agammaana waliin daawwataa jirtan hedduu akka galatooma ulfaadhaa ammallee hin geessine
turaasin jedha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti ittoon keenya ga'utti jira kunoo maashaallah. Amma soogiddi kiyya itti godhadha yookaan mi'eessituu garagaraa amma itti godha. Yoo irraa baasuuf daqiiqaan 5 akka safutti godha mi'eessitu. Ammaaf garuu ashaboo itti godha diqqoo waliin dha'ee kunoo kana fakkaata. Bishaan isaa diqqoo ture uffinuu xuuxata jechuudha. Misirri dura barbareen sirrii itti guddate fakkaatu sun yoo gara bahiinsaa adiima ta'a. Hundaafuu kunoo soogiddi kiyya gata akka ashaboo itti godhee jira ganaa ga'u takka. Egaa itti aansee mootu qimamii ittoo dhumarra gizee irraa baasuuf daqiiqaan 5 akkasnaaf itti godhadha. Biddeenni keenya hojjetamee raawwatamee jira. Saniin booda laaqana bareeda waliin kan nyaannu ta'a. Hordoftoota kiyyaa isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama isin jecha amma jidduu naga takka isin yaadachiisa. Walumaan daawwannaa walumaan dalagnaa ittiin boharaa isiniin jedha. Warroonni mootu gaaffii garagaraa gaafattan gaaffii keessan suutaan isin deebisa. Akkasitti hubadhaa isin jedha. Asitti immoo kun nichaan keenya ga'utti jira. Kunoo bishaan dhiqqishuu buuseera dura jidduun dhiifama isinitti agarsiisne soogidda yookaan ashaboo isatti illee godhee jira. Garmalee bishaan itti qicuun hin barbaachisu garuu immoo ijoolleen akka barbaadu xiqqoo bishaan itti qicee jira jechuudha. Akka guguguu hin barbaanne haala kanaan goone kunoo isa baay'ee waliin dhahuun hin barbaachisu. Kunoo haala kanaan goone booda itti qadaaddanna. Kunoo kun immoo haala kanaan danfuutti jira. Eegas booda kunoo deebineetiin jira jechuudha. Gaheera kun amma fakkeenyaaf bilchaateera garmalee bilchaatee illee hin jaaladhu. Akkasumas akka jaraas hin jajjabaataa godhu hin jaaladhu. Mi'eessituu kunoo itti godhee mi'eessituun gosa waa hedduu of keessaa qaba. Qullubbii adii qaba. Absuuda gurraacha qaba. Waa hedduu of keessaa qaba. Ka ittoo jechuudha. Maashaallah ammaan tana daqiiqa 5 tursiisee jala dhaamsa jechuudha. Kunillee kunoo asitti bilchaatutti jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana kan gaheera jala dhaamsaa midijaan kunoo dhaamsanuu dafee gadi hin qorru jechuudha. Kunoo hordoftoota kiyya dinichaalleen haaluma argaa jirtan kanaan kunoo cabsee isinitti agarsiisaa bilchaatee jira. Maashaallah tabaarakallaa haala kanaan goone gizee matakkatti biddeenallee akkasumas ittollee goone dhugaa dubbachuuf ayinaa 3 hojjetu yaade tokko garuu amma viidiyoo isiniin waraabu jechuudha. Lamaanuma kanatti isinirraa dhiisa. Kana waan ol bira hojjedheef jecha dinichaan dafee waa bilchaataaf malee egaa kan diima hojjetu jalqabee asii ka'ee kanatti lokkosee eelee jala dhaamseen booda jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa kunoo biddeenni keenya biddeena ho'aa baay'ee takka namatti tolu biddeena xaafii diimaati. Haala kanaan qopheessinee isin jirra ho'aadha haa ta'u. Biddeena ho'aa kana gizee nyaatan dafa sirti nyaatanii beektanii biddeena baay'ee nyaatanii ho'aa yoo nyaatanii. Akkan isiniin jedha kunoo haala kanaan qopheessee isin jira. Maashaallah tabaarakallaa akka isinitti tole abdiin qaba viidiyoon kunoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Koomentillee barreessaa yaada keessan qeeqallee barreessaa ittoon keenyallee haala kanaan qophaa'eetiin jira. Egaa kanatti jettanii nyaatu qofa san booda bishaan itti dhuguudha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa nyaannu isiniin jedha. Warroonni hangamaa daawwataa jirtan hedduu takka galatooma ulfaadhaa isin jaaladha. Isin kabaja hunda keessanuu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa isinillee bakka jirtanitti fayyaanaa ta'a. Bakka jirtanitti marti keessanuu rabbi fayyaa isin haa kennu. Rabbi muraada keessanii isin haa guutu. Nagaan gara biyya keessanii isin haa galchu. Isin hunda isiniin jedha gara maatii keessanii gara ijoollee keessanii. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii keessa oolaa. Baay baay.